Baga gammadde YouTube waan haaraa qabatee dhufee jira waan akka nama barbaachisuu fi akkasumallee namoonni hundinuu itti haajaman tokko isiniif qabatee dhufee jira seetingii ajaa'iba kan namni hundinuu yeroo dheeraaf eegamaa ture YouTubein gadi nuu dhiisee jira. Fayyadamtoonni YouTube hundumtuu itti fayyadamaa viidiyoo kan hanga dhumaa ilaaltanii seetingiin haaraa inni gadhiise kun maal kan jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Baga irra deebin gara chaanaala Oroomaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaati miseensa maatii chaanaala Oroomaan ta'a. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale seetingiin haaraa yuutuubiin nuuf gadi dhiise maali kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Akkuma argitan amma viidiyoon kiyya kun jechuudha taambiliin ofirraa qaba jechuudha. Taambiliina kana aappii adda addaa fayyadamnee jechuudha dalagnaa jechuudha. Amma booda taambiliinuma tokkooyyuu dalaguun isin hin barbaachisu jechuudha aappii fayyadamtanii. Maaliif viidiyooma isin daladdan irraa kooppii godhee yuutuubiin ufuma isaatiin bakka kanatu viidiyoo keetiif taha jedhee taambiliina suuraa fuuldura viidiyoo keetitti bahee hiriyoota keessanitti mul'atu ofii isaatiin isiniif kaahee jira jechuudha. Akkamitti arganna kan jedhu ammumaan isin argisiisaa jechuudha. Akkasumallee taambiliina tokko qofaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf taambiliina garagaraa habbaa sadii bakka tokkotti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Wal duraa duuban hiriyoota keessanitti beeksisa. yuutuubii keessan guddisuu keessatti illee shoora ol'aanaa taphata. Mee kallattii maaliin isin argisiisa? Kana sirreeffatuuf seetingii haaraa inni isiniif gadhiise kan arguuf Google Chrome keenya keessa seennee bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Google Chrome isa kana yeroo tokko ofirratti cuqaasnee keessa seenna. Sana booda haala kanaan keessa nu seensisaa jechuudha. Amma daashboordii kiyya keessa jira. Namoonni bilbila fayyadamaa jirtan bal'isee akka isiniif banuuf jechuudha. Tuqaa sadeen kanarratti cuqaastanii Google Chrome keessan keessa eega seentanii jechuudha. Asirratti gadi buutanii desktop site barreeffama jettu tana raayitii itti gootu jechuudha sanduuqa kanatti. Sana booda haala kanaan daashboordii keessan keessa isin seensaa jechuudha. Sana booda contact bakka jedhu yookaan mallattoo akka YouTube fakkaatu tanarratti cuqaastanii jechuudha. Viidiyoo keessan keessa galtuu jechuudha. Viidiyoo tokko irratti cuqaasna fakkeenyaaf isa kana arguuf jechuudha. Viidiyoo tokko irratti cuqaasna namame viidiyoo kana irratti haa cuqaasu jechuudha. Sana booda viidiyoon haala kanaan isiniif banaa jechuudha daawwattoota kiyya. Amma viidiyoon kun nuuf banee jira jechuudha. Asirratti haala isin argitan kanaan zoomiin isiniif godha jechuudha akka sirriitti isinitti mul'atuu fi thumbnailiin bakka jedhu kana ni argattu jechuudha. Amma suuraan kun fakkeenyaaf yeroo hiriyoota kiyya bira viidiyoon kun dhaqee haala kanaan itti mul'ata jechuudha. Osoo viidiyoo hin ilaalin jechuudha haala kanaan itti mul'ata jechuudha. Thumbnailiin irra kaayyadde. Thumbnailiina kana namoonni yuutuubii fayyadamtan haala salphaatti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Garuu thumbnailiin jechuudha seera yuutuubii fi akkasumallee hordoftoota keessan biratti illee baay'ee kan barbaachisuu fi akkasumallee hedduu kan barbaadamu jechuudha. Maaliif yeroo tokko viidiyoo bareedaa daladdee viidiyoo sila namni daawwatuu qabu kamiyyuu daladdee namoonni kan hin ilaalletu jira kan view hin qabne jechuudha. Sababnis namoonni waan fuulduratti bahee taa'u san ilaalaa jechuudha. Kanaafuu thumbnailiinni baay'ee waan barbaachisu waan ta'eef yeroo thumbnailiina daladdan thumbnailiina sirriitti kan nama hawwatu kan qalbii nama harkisuu danda'u dalaguu qabdanii jechuudha. Bilbila harkaa qabdanii jechuudha. Kanaafuu amma boodan jechuudha aappii garagaraa fayyadamtanii jechuudha dalaguun isin hin barbaachisu jechuudha. yuutuubiin ofii isaatiin seetingii ajaa'ibaa nuuf fidee jira jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf viidiyoo duraan irratti dalannee darbinee irratti illee sirreeffatuu ni dandeenya. Haaraa yeroo gadhiisuuf deemnullee jechuudha yuutuubii irratti maxxansuuf deemnullee waan inni nuuf fidu isiniin argisiisa jechuudha. Amma kan duraan dalanne irratti isin argisiisu mee amma viidiyoo duraan dalagee gadhiise irratti viidiyoo kanarra ni cuqaastu jechuudha. Sana booda an amma zoomiin isiniif godhe sirriitti akka isiniif mul'atuuf jechuudha. Amma duraan change kan jedhuu fi download kan jedhu qofaatu jira jechuudha. Kan duraan irratti thumbnailiina yookaan suuraa duraan irra kaa'atte irraa jijjiirratti yoo barbaadde change kan jedhu kanaaf akkasumallee isa kan irraa gadi buusuu yoo barbaadde download kan jedhu kana yoo cuqaaste duraan irraa gadi siif bu'aa jechuudha. Waa lamaan kana malee hin jiru. Amma seetingii lama baay'ee kan nama barbaachisuu fi kan yuutuubiin keenyallee guddatuu keessatti gahee ol'aanaa qabu jechuudha. Seetingii lamaan kana nuuf gadhiisee jechuudha. Kunoo haala isin argitan kanaan jechuudha. Irratti yoo gadi buune maal arganna out generated kan jedhuu fi akkasumallee test and compare kan jedhu ni argattu jechuudha. Mee amma isa tokkoffaa kanarratti cuqaaseen isin argisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti out kan jedhu kanarratti yeroo isin cuqaastan maal akka isiniif fidu ni ilaaltanii jechuudhaan zoomiin isiniif godhe sirriitti akka isiniif mul'atuu fi uf duuban deebisaa jechuudha. Kunoo amma asirratti daawwattoota kiyya amma viidiyoo kiyya jechuudha. Amma kan reefu asiin mul'atu sun thumbnailiina kiyya argitanii miti. Amma asirratti jechuudha kunoo suuraa viidiyoo
makiyya irraa ufuma isaatiin iskiriishuut godha akka fakkeenyaaf ati iskiriishuut irraa godhutti footoo irraa kaasee irraa muree jechuudha viidiyoo kanaaf ni ta'a jedhee bakka yaade yuutuubiin ufuma isaatiin kana sadeen keessaa filadhuu nuun jedha jechuudha kana sadeen keessaa filatuuf isin maal gootan jechuudha yeroo tokkoof yoo amma fakkeenyaaf isa jalqabaa kana filatu barbaadan jechuudha isarra cuqaastan jechuudha kun lamaan dukkanaa'e kun nu ifee jira jechuudha sana booda maal gootanii as harkiftan jechuudha kan harka bitaa as harkiftanii asirratti kaansilii fi den tajettu argattu jechuudha dan bakka jettu tan yeroo isin cuqaastan taambiliin keessan kan dur irra jiru sun irraa bu'eeti kun irratti isiniif bahaa jechuudha barreeffama irra jiru hoo akkamitti irratti jijjiirratuu dandeenya ka jedhullee isin argisiisa jechuudha nama irratti jijjiiruu waan hin barbaadiniif kaansil godheetiin irraa deeba jechuudha isinitti argisiisuu fi ammallee barreeffamuma kanarra gadi tuttan yookaan taambiliinuma duraan irratti hidhattan kanarratti ni cuqaastu sana booda tuqaa sadeen kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha amma out generated ka jedhu ilaallee jirraa jechuudha asirratti amma isa lammaffaa kanarratti test and camber ka jedhu kana ilaallaa jechuudha isa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti yeroo isin cuqaastan jechuudha haala kanaan jechuudha taambiliina duraan isin irratti fayyadamaa jirtan malee meeqa isiniif bane lama isiniif bane jechuudha amma asirratti lama nuuf bane jechuudha haala isin argitan kanaan daawwattoota kiyya kunoo mallattoo pilaas yookaan mallattoo hidhuu lamatu as jira jechuudha kun egaa keessattuu kan reefu isin argisiisan malee jechuudha test and camper kan jedhu kun jechuudha akka malee kan nama barbaachisuu fi kan chaanala keessan isiniif beeksisuu keessatti shoora guddaa kan taphatu jechuudha daawwattoota kiyya kunoo taambiliina sadii akka nu fayyadamnu asirratti nutti himaa jira jechuudha test and camper different taambiliinis nuun jedha jechuudha taambiliina sadii wal bukkee yookaan wal cinaa fayyadamuu dandeessanii jechuudha akkamitti ta'a kan jedhu kuni siistama yuutuubii lafa kaayee jechuudha akkamitti namoota biratti kan mul'atu hiriyoota keessan biratti kan mul'atu fakkeenyaaf viidiyoo kana amma hiriyoonni keessan irra seenanii ilaalanii daqiiqaa 5f keessaa bayanii yoo itti deebi'an kanatu itti mul'ata ammallee guyyaa tokko ilaalanii san boodan guyyaa biraa yoo itti deebi'an kanatu itti mul'ata jechuudha yaani wal jala dabarsaa nama kaanitti kaan beeksisaa tokko beeksisaa jechuudha taambiliina adda addaatiin viidiyoo makan kee tokkicha kana namni taambiliina gosa sadiin daawwataa jechuudha mee amma fakkeenyaaf asitti irra keenya jechuudha mallattoo pilaasii sanirra yeroo nu cuqaasne haala kanaan gaalaarii keessa nu galchaa jechuudha asirratti waan tokko wanti adda baafattanii isin beekuu qabdan jechuudha taambiliina wal fakkaataa galchuu hin qabdanii jechuudha gonkuma jechuudha taambiliina wal fakkaataa galchuu hin qabdan reused contact isinitti taa waan ta'eef jechuudha mee amma isa kana hin fudhadhaa jechuudha yeroo haala kanaan irratti cuqaastan dan bakka jedhu ni cuqaastu sana booda amma kunoo asirratti select tahaa jira ni eeggan hamma inni upload godhee xumuruutti ni eeggannaa jechuudha daawwattoota kiyya isa sadaffaa kanallee haaluma kanaan asirratti ol baafatu amma taambiliini tokkotu irra jira hubadha sadaffaan hanga lammaffaan hanga irratti bahu ni eegganna sadaffaallee mallattoma ida'uu tana cuqaastaniiti irraa keessa seentanii galaarii keessan keessa seentanii fudhattu jechuudha jalqaba immoo dalaguu qabdan jechuudha haala kanaan sirritti taambiliina isin barbaachisu bilbila keessan irratti yookaan kompiitara keessaniin eega dalagattanii qopheeffattanii haala kanaan irratti baafatu amma kan sadaffaallee infidaa jechuudha galaarii kiyya keessa seeneeti kun amma galaarii kiyya keessa seeneen jira sana booda jechuudha kan barbaadu nam fidaa jechuudha ammallee kun upload ta'aa jira jechuudha taambiliinni sadeen kun wal duraa duuban hordoftoota keenyatti mul'ata bakka tokkotti mul'atu jechuudha isinii galee viidiyoo tokko irratti tokkumatti mul'ata garuu sa'aan jechuudha recommended isiniif godhama jechuudha za'aan isiniif beeksisama jechuudha hiriyoota keessan biratti baay'ee kan akka malee jaallatamu taambiliina waan ta'eef jechuudha taambiliin kana jechuudha haala kanaan kun aanan maal isin argitan kanaan taambiliin sadii bakka tokkotti irratti upload godheetin jira jechuudha daawwattoota kiyya bira gisee dhaqa viidiyoon kun za'a xiqqoo irratti asii kanatu itti mul'ata jechuudha ammallee guyyaa muraasa yookaan za'a muraasa booda viidiyoo chaanaala kiyya keessaa banii yoo itti deebi'an kanatu itti mul'ata akkasumas viidiyoo takkittii tana taambiliina sadiin yookaan suuraa sadiin daawwatanii jechuudha wal duraa duubaan itti beeksisa jechuudha yuutuubiin yeroo takka kana beeksisa yeroo takka kana beeksisa jechuudha namoonni garagaraa yoo dhufan jechuudha akkasumatti taambiliina garagaraa argatu jechuudha fakkeenyaaf namoonni viidiyoo kanallee viidiyoo biraa jedhanii banu kanallee viidiyoo biraa jedhanii banu kanallee viidiyoo biraa jedhanii banu garuu viidiyoon tokkichuma kanaa jechuudha suuraa irraattu adda ta'e malee jechuudha kanaafuu haala kanaan jechuudha taambiliina ajaa'ibaa kana daladdanii asirra kaatuu ni dandeessu jechuudha amma booda namoonni fakkeenyaaf yeroo ofii hin qabne yeroon biizii dalagaan biizii ta'elleen taambiliina dalaguu isan barbaachisu jechuudha suuraa adda addaa googilaa fi bakka adda addaa aappii adda addaa fayyadamee fiduun isa hin barbaachisu yoo hin barbaanne ta'ellee jechuudha ufuma isaatiin jechuudha taambiliinni lafa kaayee
ufii isaatiinu yuutoobiin ufii isaatiinu viidiyoo keenya irraa muree lafa nuu kaa'ee waan jiruuf kanuma yuutoobiin asirra nuu kaa'ellee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Garuu yuutoobiin kan asirra nuuf kaa'u tokko qofa barreeffamallee akkamitti akka irratti barreeffattaniif akkasumallee suuraa kana muree asirra nuuf kaa'aa jechuudha. Tokko qofa irratti godhatuu dandeenya jechuudha. Garuu immoo ka ufii keenya dalaganne sadii irra kaayyachuu dandeenya jechuudha. Haala isin argitan kanaan jechuudha daawwattoota kiyya sadii irra kaayyachuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda kunoo mallattoon dan jettu jala kana jirti dan gootu jechuudha. Haala kanaan amma kunoo sadiitu irratti bahee jechuudha. Egaan daawwattoota Oromaan kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kan akka isin gammachiisuuf akka warraa baratanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kan ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatiin miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon nu gadhiisnu guyyaa guyyaan ufii isaatiin akka isin dhaqqabuuf maashinera keessanii nu hordofuu hin dagatinaan isin jedha. Akkasumallee viidiyoon keenya isin gammachiise like godhuu hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jalatti gaafii keessan nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf share walii godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadda sumarratti xumurama. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.